Akkam jirtan daawwattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa Facebook irratti sagantaa addaa isinii qabannee dhiyaanne. Egaan duulli filadhaa pireezidaantummaa Ameerikaa ji'oota 11 oliif ture xumurameera. Har'a lammiiwwan Ameerikaa filannoo irratti hirmaachaa jiranii sagalee isaanii kennaa jiran. Nuyi egaa amma tokko filannoon kun akkamitti deemaa jira? Warri filu lammiileen Oromoo biyya Ameerikaa jiraatan yookaan immoo lammii Ameerikaan ta'an Oromoonni walumaa galatti waa'ee kaadhimamtootaa fi kan kana fakkaatu irratti sagantaa addaa isinii qabannee dhiyeennaa. Ani Tigist Gammeeti. Ani immoo namoo daandeeti akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Egaa filannoo baranaa kana kan adda godhu namoonni kun waan adda ta'e qabu kaadhimamtoonni lameen jechuudha. Kan Hillary Clinton irraa yoo jalqabne Hillary Clinton ijoollummaa isheetii jalqabdee dhimma hawaasummaa keessumaa dhimma maatiif dhimma ijoollee irratti baay'ee fuuleffattee akka hojjetaa turte seenaan ishee kan inni dubbatu. Gaafa barattu Harvard University baratte seera baratte achi booda kan amma abbaa manaa ishee ta'an pireezidaantii United States duraanii Bill Clinton wajjin Arkansasitti galte. Achi booda inni bulchaa Arkansas ture. Achi keessatti dhimma hawaasummaa fi dhimma ijoollee irratti hedduu hojjetaa akka isheen turtedha akka beekamu seenaan. San booda immoo yeroo pireezidaantii Clinton pireezidaantii Ameerikaa ta'an gara White House dhufuudhaan achi keessatti qooda guddaa akka qabaachaa turte seenaan ishee ni dubbata. San booda biyyatti guddatte New Yorkitti deebi'uudhaan senatara yookaan immoo miseensa mana maree murtii seeraa ta'uudhaan hojjetaa turte. Achi booda filannoodhaaf dorgomte miti pireezidaantii Obaamaa wajjin 2008 jechuudha. Sana hedduu dorgommii cimaa ture. Achi booda Obaamaa mo'uu isaatiin yeroo xiqqoodhaaf hara galfatte. Achi booda pireezidaantii Obaamaan akka ministirii dhimma alaa taatee hojjettu gaafachuu isaatiin sana fudhattee hojii jalqabde jechuudha. Ministirii dhimma alaa United States taatee yeroo dheeraa hojjette deebiteetu gara filannoo kanaatti dhufte jechuudha. Kanaaf muuxannoo guddaa qabdi. Waan hunda caala garuu kan Hillary Clintoniin adda godhu yoo filatamte yoo arra filatamtee fi pireezidaantii United States dubartii ishee jalqabaa taate seenaa galmeessisuuf jirte jechuudha. Kun hedduu seenaa keessatti waan guddaa qabaata. Meegaa kan Hillary kanarratti dhaabeeni kan Donald immoo Tigist. Tole gara Donald darbin namoowwan tokkotti dabaluu barbaada. Hillary Clinton dhaadannoon ishee egaa pireezidaantiidha warri kaatu hundi dhaadannoo tokko qabanii ani ishee stronger together jedha. Maal jechuudha? Waliin jabaannaa jechuudha. Tokkummaadhaaf wal jaalachuudhaaf wal danda'uudhaaf garaa bal'inaafan hojjedhaa jechuudhaan beeksisti baay'inaan jechuudha. Akkuma atis jette immoo maatiidhaaf ijoollee irratti xiyyeeffadhaadha ittiin namoonni akka ishee filan ittiin kakaasaa turte jechuudha. Gara Donald Trump dabarre egaa Donald Trump dureessa beekamaadha Ameerikaa keessatti hojii hawaasaa yookaan immoo hojii siyaasaa irratti hirmaateen beeku filamees hin beeku. Hoo filame pireezidaantii ta'uudhaan isa guddicha ta'uudhaan jalqabaa santu adda isa godha jechuudha. Durummaa isaa olaallee United States keessa dhaabbanni the Forbes 400 list of wealthiest people kan jedhu jira. Abbootii qabeenyaa 400 biyya kana keessa jiran keessa Donald Trump 35ffaadha. Nama 35ffaa qabeenya guddaa qabu jechuudha. Forbes jechuun barruulee yeroo baay'ee namoonni dureeyyiin irratti maqaan isaanii maxxanfama. Kanaaf egaa daldala adda addaa hoteela, reestooraantii, uffata waan inni keessatti hirmaanne hin jiru ijoollee isaallee dabalatee. Irra caalaa waa'ee manaatiin beekama. Biilsaalee gamoolee guguddoo qabaachuudhaan. Namni hoo filame kuni namni qabeenya qabu kana dura sadarkaa xixiqqaatti aanaatti godinatti hirmaatee hin beekne pireezidaantummaadhaan jalqabu Donald Trump isa duraa isa godhaa jechuudha. Egaa duula filadhaa irratti immoo dhaadannoon Donald Trump maal ture? Let's make America great again jedha. Maal jechuudha? Ameerikaa yookaan immoo United States deebisnee guddoo haa goonu akka waan Ameerikaan amma tokko duubatti hafteetti yeroo duula filadhaa godhu miti jedhama. Mee gaaffiin qaba asirratti. Ameerikaa guddoo haa goonu jedha. Yeroo baay'ee gaaffiin kunillee deddeebi'ee dhiyaateera natti fakkaata. Akkamitti guddoo goona Ameerikaa kan jedhu irratti waan bal'inaan ibsamee jiru. Keessumaa waa'ee maammata isaa kana goona gochuuf deemna kana gochuuf deemna waa'ee shororkeessotaa balleessuuf deemna maal jedhee dubbata. Garuu akkamitti kun gochuu danda'ama kan jedhu
waan bal'inaan imaammanni isaan ibsamne jedhaniiti yeroo baay'ee kan komii dhiyeessan. Dhuguma kun duula na filadhaadhaaf wal falmii irrattis gaazexeessitoota hedduutu isa gaafachaa ture. Deebisaa yeroo hunda hojjaadhaan agarsiisnadha malee xiyyeeffannoo kennee akkanatti tarsiimoon keenya kana fakkaata waan jedhen qabu. Hoo yaadatte waa'ee shororkeessummaa irratti akkamitti ISIS'n destroying godhaa jedhe nan balleessaa jedhe akkamitti jennaan kun iccitiidhaan dabarsu jedhe. Kanaaf tarsiimoo isaa hin beeksisu yeroo baay'ee jechuudha. Kanuma mana hojjenne gara ta'ugaa ati gara filannoo har'aatti deebinu. Filannoo har'aatti deebina. Filannoo har'aa kana keessatti dhimmoonni barbaachisoo ta'an tokko ni jiru. Fakkeenyaaf kan akka electoral college electors jedhaman jiru kutaaleen martinuu namoota filannootti hirmaatan akka baay'ina isaaniitti akka baay'ina uummata isaaniitti kanneen baay'ina guddaa qaban uummata baay'ee kanneen immoo xiqqoo qaban nama baay'ee bakka buusu isaan kun electors yookaan immoo filattoota jedhamu isaantu walitti dhufee walumaa galatti meeqa ta'u isaan lakkoofsi isaanii 538 walumaa galatti United States kutaalee mara keessaa jechuudha. Kana keessaati kaadhimamtoonni 270 yoo argatan kan isaan darbanii namoo addaansi kutaa dhiifama sa'aatiin keenya dhumaa jiran jedha warri istuudiyoo kanumaan gara warra filannoo irratti hirmaatu keessaa lammiiwwan Ameerikaa warra ta'an warra Oromoo ta'anii biyya adda addaa jiraatanii too dabarame kan Minnesota eenyu jedhamu. Minnesota keessa namoota hedduudha kan sagalee kenne dimokiraatonni baay'eedha garuu nama riippaabilikaanii tokko argannee turre ka dubbate waraabnee turre. Meesa. Donald Trump wanni filanneef urga Obaamaan achi seenee namni barate gurraacha lafana gurdaan baay'een isaanii warri jajjabaan riippaabilikaanii keessa jiruu fi dura taa'onni biyya laatu ni martin Obaamaa kitti beektu namicha afaan qullaa jedhanii beekaniin. Kanaaf yoo namni akka Trump filame Ameerikaan ammas kabajaa argatti argite amma Obaamaan gaafa Itoophiyaa deeme taakka kabajaan arganne gaafa Chaayinaa deemu kabajaan argatu Raashiyaa deemuuf kabajaan argatu Philippines deemuuf kabajaa argatu dhabee arrabsamee isaa achi deemuuf ta'u ayyiriin duuba garagalee argite waan garaa sin nyaatu kunniin yoo Trump filame waan akkanaa kanneen argannu argite Trump yookaan Ameerikaa michuu godhaa yookaan saba miidhamaa kanneen maratu morkaaf sabni kun dhugamaa tokko ta'a. Warri Kilintanii kuni sobaa fi kijibaa fi olola adda addaa bicha aadaa polotikaa keessa oofanii namni keessatti jiru wallaalee amma namni dubbii Kilintanii keessatti Donald Trump. Amma immoo asuma godina Virgiiniyaa ollaa keenya keessaa namoota filan keessaa aadde Misraaq dubbisneerra meeshaan immoo waan jedhan nu dhageechisa. Misraaq kabbada balaayinan jedhama. Naannoo Virgiiniyaa Alexandria keessan jiraadha. Heelariin filadhe. Heelariin akkuma argetti baay'ee simmoo dibeetii irratti akka isheen dubbattutti baay'ee nama yaadni ishees yaada bishaataadha dhugumaan biyya kana gaggeessuu hin dandeessi jedheetan yaada. Yeroo seenaa kanatti biyyi keenya baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Ameerikaanis immoo humnas qabu yaadi isaanis immoo baay'ee jabaadha. Kanaaf biyya keenya irratti haala hojjetamaa jiru saba keenya miidhamaa jiruufis immoo gara fuulduraatti gargaarsa guddaa nuuf godhu yookaan immoo gidduu galanii nagaan akka bu'u sabi gadi qabame kun immoo jireenyi isaa akka fooyya'uuf nu gargaaru jedheen anabee Misraaq kabbada balaa. Filannoo United States kan addunyaan akkamitti ilaala jennees ilaalleerraa addunyaan bifa adda addaatiin dhimma isaanii jireenya isaanii wajjin walitti qabanii ilaalu. Oromiyaa keessaa namoonni jiran akkamitti ilaalu filannoo United States kan aga tokko asoobsisnee jirra meeshaan immoo dhaggeeffadhaa. Isa dhaggeeffadhaati kanumaan xumurraa egaa filannoo kana irra deddeebinee waan irra geessiniin keenya maappii kanas websaayitii keenya irraa yookaan immoo marsariitii keenya irra jira akkasiin xuxxaniin ammam eenyu vootii yookaan immoo bayii ammamee akka argate abdeetii yookaan immoo kallattiidhaan waan isinii darbuuf isa laala isiniin jenna sa'aatii muraasa qabnaaf istuudiyoo keessaa kanumaan fidnaa galatoomaa nagaan. Galatoomaa nagaatti.